Dhugaa kana. Akkam jirtu maatiin keenya hundumti keessanuu bakka jirtan maratti nageenyi keenya sanaa qaqqabu jechaa guyyaadhaan piraankii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Piraankii kana qabatee kan dhufee ana qofa itoo hin ta'in obboleewwan koos iddoo kana jiru. Eenyuun immoo piraankii gootaa yoo naan jettanis immoo gammachuu piraankii gochuu barbaade. Akkamitti yoo jettanis immoo torbee darbe keessa filmii wayii hojjechaa turre. Filmii sana yeroo hojjennu kaameeraa isatu baachaa ture. Kaameeraan sun badeera. Kaameeraa sana kanate si malee namni haatee hin jiru. Yoo gurgurattes yoo dhofkattes iddoo keessee fidi jennaani si malee namni haatee hin jiru jennaani. Ani naan dubbadhu isaanis na gargaaru maaltu akka ta'u wajjin haa ilaallu. Laayik, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Ani Wandee Kumalaati nu faana tura. Hello. Good. Ada nak? Kamati. Jerta. Kamati. Agak. Apa? Kayak ke sini ni. Jerta. Dorti. Malah ni kasan kayu dah baru sini ni, kemana di sana? Betul. Ni mati. Mati. Maalin beeka maal jedhee akkan sitti mun beeku garuu kaameeraan baraanatti baranaa eenyu keessan turre iyyuu borsaa keessan turre iyyuu dheengadde torbee yeroo hojjechaa turre san kaameeraa san abbate borsaa keessa rayyuu motaadeen ittiin akka waraabuuf fakkeessineetu maal galgala iyyuutti waraabni maachi keessatti ko keessatti wanti keessatti ittiin waraabne galgala immoo ittiin waraabne turre galgala isa bira tureera lakka galgala ergasii innaa galgala ittiin waraabne galgala ittiin waraabne si fuudhee bayeeyyuu miti galgala si fuudhee bayeeyyuu miti boorsaa keessa ture miti maarree boorsaa keessa ture kaasammoo boorsaa keessa ture fuunee ittiin waraabne achumaan oodhuudhaan dhedheessitti kennee achumaan gara taaddeefaa waraabutti deeme natti hin kennine ara jemme jedhee Likkiidha na yaadachiisan galgala isarra ture. Galgala kaameraa waraabaa ture. Galgala immoo ittiin waraabneerra achi keessatti kan ittiinanii fi shimeen kan ittiin hojjenne sana jettanii ittiin waraabaa ture. Isatti waraabneerra. Isa erga waraabneen boodatti immoo ati immoo mana keessatti natu itti waraabe. Itti waraabeen akka seef ta'e ilaalee sitti kenne. Natti hin kennine ara. Seef akka ta'e ilaalee atiyyuu keessa dabarte ay wandeen kolfiin siiresi ta'e maali beeta booda yookiin isa fuudhee jedhamurra siiresi ta'e maali beeta wanti bade kun hin qaban iyyuu malee wanti bade kun ay ani ko ani beekta wanti na sobsisiisus wanti kana naan jedhus hin jiru isin amma iddoo akkasii deemee beelu fuudhee hin beeku eenyu akka fuudhee daa maal gooti seet numa immoo warra as jiru keessaa nama tokkotu fuudhee deemee jechuun yeroo sana garuu kan qabatee jiru immoo si jedha galgala kan qabatee galgala isaatu qabateera galgala immoo kan itti waraabaa turees immoo si itti waraaben akkamitti irraa fuuti seet bakkee shallamaan taa'eetoo sitte wanti to'adhee deemu tokko hin jiru bakkee isaatti irraa fuutee isa waraabdee achuma nan laala qo'ettee deemnee gara taaddeefaatti deemne gara taaddeefaatti sirba deemne kaasa miti ani sirraa fuudhee koo gareen ani deeme hin jiru injiru yaati garuu hoggasna irraa fuutee erga saniin booda ani gara taaddeefaatti dhan silki shallamaa waraabin atiyyuu waraabinaan jetta ani ati asaatiin isa waraabaa immoo kan shallamaatiin isa waraabaan turre isa miti bari isa miti
kaameraan kun baduu sami dhugummaa sabaa akkamitti akka bade. Amma baduu samti anas kan aarsaa jirus kan gubaa jirus maal sinit fakkaata. Nuti akkasitti walamannee akka nuti kan walii namanne nuti kan walii feenyuun taane maal jenna ree kan. Hojii maal wajjiniin hojjenna ree kan. Ani garuu dhugaan jedha. Maal jechuun? Ani karaa kooni. Kakadhu seetan nan kaadha. Maariyaami kan dhugaa waaqayyo kana. Ani amma dhugaadhuma isaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani eenyu fuudhe jedhee nama maqaa dha'uun barbaadu garuu. Iskee atumtiin naa sana eessa keessee iyyuu galgala. Yaadadhu mee gamme. Mee yaadadhu. Galgala moo? Galgala naatti waraabde sana. Galgalatti waraabeeraan. Itti waraabeen naan hoggasnatti fuute ergisanii fooda fuune. Hin agarreen ergisanii. Eessa goote itti waraabde? Itti waraabdee hoggas ittiin fuutee shallama bakkee taa'ee sitti wanti jedhu itti fuutee itti waraab. Itti waraabdee kaatee tachumaan laalutti teessan. Laalutti teenya shallama afaattanii homaan jedhu ariifidha minaamina itti jedhee achumaan shallama afaan gara sirbaatti deeman. Gara sirbaatti gaafa deeman ati silkii sa'aatiin shallama waraabaa ture. Ani immoo silkii shallamaatiin waraabaa ture. Erga sana achitti ani waa'ee bakkii kaameraatu hin dhanneen. Ani kana dhageenyaan. Boorsa nee warka ture. Boorsas eeyoo qabatee ture. Guyyaasi suma harka hoo. Guyyaasi suma baachaa oolenne. Guyyaa miti kan bade boorsa nee kaameraan uko achitti itti waraabne. Galgaras immoo itti waraabne galgaras immoo kan itti waraabaa ture si. Natu itti waraabaa ture. Itti waraabee immoo deebisee sitti kenne. Waraabdee anatti hin kennine maaliif wal soomne. Wal sobuun barbaachisiisu. Wayiniin immoo iddoo biraa keessee iddoo akkasii kaayee sana raanfadhee yoo jettee wayin dammoo yoo gurgurte ta'uu ta'es gurguradheera jedhe maal. Ani moo. Arabis maabol. Dhugaa dubbachuu wanni. Bakka ansuma shakke nama biraa maa namni nan shakke hin jiru. Maaliif yoo jettee shakke gamme maaliif naan jedhe maaliif naan jedhe. Dhuguma isaa dubbachuu. Ifa manaa godhitu garuu jira. Kinoo abbaan si bira jira. Sittan kennee jedhe. Araba nata shallama da bilbila. Kennu sarra yuumoo nuti muduun argine immoo irratti laalatu. Na argata argita miti. Itti waraabe. Itti waraabe. Oyi kaas nama. Itti waraabe wanti natti kenni. Itti waraabe de. Kaamera kana itti waraabe keessan bakkee shallamaan taa'ee itti sattaan cufatu fee ka'u jiru. Bakkee isatti inni narraa fuudhee itti waraabe. Itti waraabe kee maal godhe? Ofiisaan duubatti deebi'anii laalanii omaan jedhu. Sagalee isaa minaamina bakka keeyyuu shakkitan moore. Qoy kasne maani kaameraan oo kana irrattis bee baduu danda'a. Kana immoo dhugaa rabbeechuun nama barbaade. Akka amantaa koo'ettis akka wanni barbaadeetti beeta kiristaanii barbaade nageessi na kakachiisan. Ani maaltu kakaa nageesse. Waan amma waan akkana yoo fuutee ta'oo ta'ee situ itti waraabee situ lafa kaa'ee si malee namni biraan fuun. Indi. Soma bichaati fuudhe. Enshi. Kan fuudhe si. Gara kanaatiifuu kaameraan sun fakkeenyaaf yoo gara qarshiitti yoo tilmaamame gara birrii 40,000 waliiti yoo xiqqate jechuudha. Yoo xiqqate. Kaameraan sun immoo asiitii miti kan bitame biyya alaatii kan dhufe. Kala kanaatiifuu ani waan iddoo keessee naa fidi wayiniin immoo qarshii sanaa kaffale. Kana bicha wayiniin immoo namni shakkitu yoo jiraate ebeluun shakkaa ebelutu. Ammoo ebeluun shakkaa miti wandi. Eebulu shakkaa miti dhugaa waaqayyo. Ani gammachuu haatu kusitti shakkinaan fakkeenyaaf dubbadhu maal si? Waa'ee shakkuuti miti taaddi. Kiristoosin ani dhugaa rabbi birrii kana miti birrii namaatu yoo lafaa kaasee. Amma maaltu jira siiti gammachuu? Qoy kaastee. Amma kaameraan kun utuma wanti nama akka qalbiitti qabee jira. Si galee? Hin kolfanni akkuma agartu. Gabriel akka malee na haaseera. Akka qalbiitti maaf akka qalbiitti qabama. Dhugaa waaqayyo kaameraan kun ikkoo wandee bichaa fayyada bakka erga. Wandee bichaa xaqqama osoo hin taane anaafis xaqqamaa. Indi. Dhugaa waaqa wanti sitti mu Kiristoosin laa silkiidhuma kana amma boru akkamitti amananii watti keenyare silkii miti bilbila ta'uu hin ta'in jechuudha. Mattaawwaqaan illee baduun qabu. Innaa taadha. Hojiidha jennee erga wal bira geenye. Akka kaameraa badinaan jennaan taakii. Erga wal bira qabnee. Ani waa'ee kaameraatii yoo miti rakkoo jiraan. Ani rakkoo jiraan maal jennaan aayoo maamitiin aan jedhe immoo. Omaamiti jennaan. Sitti iyyuu bilbilee sitti nimne? Anis rakkoo jira naan jedhe ganaa bilbilee. Achuma ammoo ati rakkoo jira naan jedhe ture dhaggeeffadhu gammachuun addisuu qabaatan ture nama. Dhaggeeffadhu gammachuunis akkas naan jedhe ture ishiin dhufan jedhini achi akka ture dawwale ammas eessa geessee naan jedhe maa inni wandee rakkoon jiru jennaani kaameraan badeera kaameraa siif gammachuu keessaa adda tokko keessa fuutanii ta'e koottaatu naa deebisa maal sinii godhaadhe. Silkii tan odeessanaa narratti cufe. Kinoo sabarate narratti cufe. Kuni akka waan qalbiitti lalamuuti dhugaa dubbachuu. Kiristoosin hunda keenya waamtee akka amantaa keenyatti macaafni dhufee macaafa qabanii kan qeesii bira deemne Kiristoosin naa nyaatu.
Dhugaa waaqayyo. Qeesii bira deemnee qeesii jira miti. Maariyaamin qeesii bira deemnee qeesii wajjin. Kuni qalbii Qeesii miti dha. barootoo walii Qalbii amanne. miti kun. Indee. Otoo walii amanne. Amma iddoo sana kan Amma immoo geessu jiru gammachuu maal jira beektaa. si? Maam nu Yeroo geessine. tokko tokko Waliin walii qaba kun. amanne. Yeroo tokko Wal dhaggeeffannaa qoy. Amma iddoo sana kan nu geessu hin jiru. Amma nama fuudhees anis shakkeera warreen kaanis namni shakkuun jira atis immoo nama shakkitu hoo jiraate dubbadhu sala kanaatiifuu anamma Ani- kakaatoon ta'in qarshii koo bichiin barbaada. Shallama maal jedhe si? Eh, Gammachuun dhumarra gaa gallu jedhe. Amma dawwalee fi dhumarra gaa gallu. Eesh. Boorsaa isaas baatee si faana qajeele miti jedhe. Boorsaanatu galgala monatu qabatee bee. ta'e eenyu qabate ree? Ara wanti ta'u. Ara beekzaaber. Boorsaa sinitti miti kan qabadhee ani wanti si jammar maalan qabadhee beeyuudhaan harka duwwaa midhaan nyaanniti miti bakkee midhaanitti boorsaa sin harkan turre. Nutti kennite. Boorsaa innaa taada boorsaan maal hojjetu fuudh. Erga midhaan nyaattanii kaan boorsaan harka ture si harka miti Amma bakkee boorsaan midhaan nyaatetti yaadattu. Gammachuu. Ara wandee beekzaaber. Gammachuu amma wanti jiru maal isheeti? Wanti kun badee miti. Wanti hunduu si ilaallachaa jira. Kallattii hundaanuu si ilaallate wanti kaameraa kana. Indi. Ati immoo si anaan karaa ittiin na ilaallatu jira dubbadhu. Aleen amma iddoon itti toraabu sana arge. Si toraabaa Ani dhugaa dubbachuuf jechuudha mi taadde. Ani abaluu bira. Targeetti dubbadhe. Bakkee tagartatti dubbatte miti. Dubbatte. Ani immoo wanta kana achi dhaqeen arge malee itti waraabinaan jedhee itti waraabee deebise malee itti waraabinaan jedheera. Itti waraab kaazaa maal godhe shallamaan taa'ee bakkee hin cufate tuufutti akkasitti taa'eetu cufe wandeetu waraabaa ture gas wandee waraabee maal godhe kaazaa wandee waraabee shallamaa fa'aa wajjin xiraatii isaa laala jedhanii laalaa turtan gaafa laalaa turtan kana laalaa gaafa turtan achuma nanani gara taaddefaatti deebi Qoy an kan hin jedhu. Itoo nani fuudhee eessan geesse jedhee tanan akkana siin jedhan. Inna taadaano dhugaa waaqayyoommaa wandee kaamera kana ani wanti isaatu beeka seeruma kaameraa kanaatu beeka ijuma kaameraa tun si biratti nu feerni malee maatan beeka waa'ee kaameraa Itti fayyadamuuf bicha miti. Itti fayyadamuuf bicha miti hin fayyadamu. Gurgurachuudhaaf hin Ara fayyadamu. basu Qarshii meeqatti gurgurtaa ta'u gurgurte. Ara basu Meeqan bitteeti gaa meeqan bitteeti? Isinitti meeqwaan amma ani alaa dhufe garuu Maali qarshiin bituu lama isaa ta'u akka yeroo ammaatti toon ta'in jechuudha akka yeroo sanaatti yeroo bitame sanatti gara 40,000ti. Akka yeroo sanaatti jechuudha. Akka yeroo ammaatti wanti hundumtuu asii ol baay'eetti miti jechuudha. Ay dhugaa akkaatti immaa dhugaa waaqa wande wanti qalbii Akkanatti inni waliin taane amma akkasitti maal hojii maal hojii maal waa'ee hojiiti miti Kiristoosi waa'ee hojiiti miti kana dhugaa waaqayyoo atis innis ijoolleen muluun keenya deemne dhugaa waaqa kana ani tinoo akka barbaadetti Kiristoos inni afannifame sun hin arga garuu dhugaa waaqa abbaa dhugaa qabuu fi abbaa dhugaa hin qabne torbee keessatti argite kana immoo luba bira deemne akka amantaa keessatti dhugaa waaqayyoo wanti godhachuu qabna kakachuu qabna qeesin matsaafa qabannee girgiddaa beekta kiristaanii qabanne. Ana tiyyatuun kun hin bar taphaadha. Taphni maayidha maa inni taphni. Deemnee akka kannaarra hin bar Inni otoo taadha. asitti walii amanamne maal. Eeyyutama namare. Akkami akka kiyyatama sumaan shakkeenin hin dhuguma sitti muudhaaf. Akkamitti ana shakkita ishii. Edha maal sitti Achi fakkaata? keessatti situu Galgala jira. kaameraan arga ture. Achi keessatti suma irratti hin arge. Na argattu argit. Na arga. Akkaataa isaan jedhaniin iyyuu eenyuu shakkame isti Akkamitti- bakka kiyya bu'u ilaali. Akkamitti. Sirratti argeera. Qosta hima. Sirratti argeera Qosta miti. hima. Narratti argite. Sirratti arge. Akka isaan shakkanittis immoo bakka keenya immoo bu'u ilaali isti eenyu shakkate. Bu'ee ilaaluun qaba bar. Bu'ee ilaala miti. Ani wandeeni na waraabe dhee gosa fuudheera darra. Waraabe xiratii isaa ilaaluu dhaqan. Ani achuma nan gara keessatti dhufe taadde maal naan jette bakkee oo yaadatte wanbariirra teessanii yaadatte yoo ta'e wanbariirra teessanii bakkee si lamaan sirbitetti kootu silkii kiyya na waraabennaan silkiin kee xiratiin qabu sin jedhe sitti qofallaan. Isachi keessa miti amma fuutee baateedha amma boorsaa baatee Boorsaa immoo anaa miti kan fuudhee ba'e. Wandeera mataa isaatti baatee ba'e boorsaa. Ani fuudheen baane ani Ara siruma wandi- isaa yeroo wandi- achitti eenyu taane simiti kan fuudhee deema. Akkamittiin akkas taata? Akkamitti laasitti Yoo walii amanamne. waa sitti immoo dhugaa. Amma walii amanamne bakka waan biraan barbaadamu. Yoo fuuteette ta'e fuutee gurgurteetta yoo ta'e Kinoo fuutee laala gurguree. kanatti. Amma dhiisi bakka amma waa'ee kakaa keessan gali. Kakaan barbaadu. amma silaa nu Kakaan fayyadannee barbaadu. Waan xumuramaadha yaada maatiin. kanaaf Hey. nuti amma Barbaadu, jira inni si hunda'uu eegni jettee boorsaa si koo baadheen dhufee innis Nuti akkuma dheengaddaa Akkuma yeroo biraa hojii Ani hojjanne dhugaa jennee waaqayyo hojii lafan kaadhee dhufe waan argu hojii lafan addisuu gabaatti ati inni sun gadi lakkifamne xumuramne hojii addisuu gabaatti deegaa ture addisuu gabaatti sin eegee gaafa ni wanti jedhu kootta sitti taaddeen rakkina jira naan jedhee wandeen inni dhuftaa naan jedhe maanni rakkoo jira dhega kalees naa bilbilee ture
galgala immoo bilbilaanii fi yeroo biraas bilbilan inta wanti rakkoo biraatii miti naan jedhee amma immoo achumaan shiqoonaan dhufa eenyu addisuu gabaatti kaadee dhufe Kiristoos dhugaa waaqa jiraataan waan jireenya koo naaf illaatiin ani kanatti of Haadha isin kakatiin kakaa keessan galiin siin jedhe. dhugaa waaqayyo ani kanatti Too kana dhugaa akka waraabaatti tanan beeka. Mucaa gororra baa isa Cara basman ba. Nama jalalai lah. kamera. Ani nama nabi mana? Wah kan nanya tu nama nabi mana? Wandi namu. Wandi kamu cerita wandi. Rabbi kana qabachuun dadhabe nagadisiisa beektaa. Nagadisiisa ni. Cara basman. Ani wala wah. Serious Ani aramiti. Fuula saalaalee laalee nagadisiisa. Cara basman. Ani nare wah. Kristus nanya. Dia ana isa gumana. Akatti naa goggogse. Akkanatti naa goggogse. Ay, shakku shakkeera garuu itti deemee immoo gisee laalu Serious taane nutis. laalaa rabara keessatti Nagadisiisee xiqqoo ani eenyu ta'e beektaa. Sinis Boo'uudhaaf ka'e. Isa dhumarra geera isa dhumaa. ka'ee deemuudha keen maarami Laalan dhugaa seera nagaa fadhadhe ka'ee deemuudha keen waa dhugaan seera nagaa fadhadhe ba'uudha keen Situtti kumaaf mudame malee ka'eetan jira. Kuni beekamaa. haasana goota Har'aaf kan isinii qabannee dhiyaanne egaa kana fakkaataa yeroo biraatiin immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuun dagatiina ani Wandee Kumalaan jedhama. Nagaan of ta'aa isiniin jenna baay'ee isin jaalladha.